Abiraam Ermeellaa fi Ruutaa irratti jechuudha xibbaa xibbee taphatee jira. Sababni isaa maaliin jettaniire kaleessa Ruutaan Fiqiriin faana ta'ii jetteenii eeyyamtee fi haala sanadhaan gammadanii deebisanii immoo garaa kee duubaatuma jechaanii jiranii akka biraa deeman quba qabdu. Ashamaa nagaan siniif haa ta'u lammii koo qaalii siniin jecha subscribe like akka sinaaf gootan siniin jira. Ruutaa fi Ermeellaan jechuudha of qoxxobuu hin dandeenye dhaabbachuu hin dandeenye bakka Abiraam isaan waame hundumatti ni argatu jechuudha. Ilmi dhiirammoo dhiiradha. Bara jiraatu hanga guyyaa du'a sa'atitti jiraateetuma darba. Wanti itti hir'atu hin jiru, wanti jaraa qannasu hin jiru. Homaa tokko jechuudha. Beektu yoo ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee maqaa isaatiif hin jedhamu. Maqaa ishiitiif of hin eeggattu jedhama jechuudha. Haa ta'u malee egaa millaashii kaleessaa immoo har'a qophii cidhaa yookiin addooyyee akkanaaf ta'an hin barbaada. Addooyyee Ruutaa fi Ermeellaan tokkummaadhaan kan jettu jechuudha. Fiqirii amma dammadaa jechuudha kan dhuftee jirti jechuudha. Ajaa'iba ijoo dubbii akkamitti dandeessi? Ruutaan dadhabdee jirti jechuudha. Arraba keessa dheeratu minaamina jetteen itoo jetti jechuudha. Ammayyuu dura gaafuma jalqabaa Ermeellaa fiddanii jireenya kana keessa galchitanii otoo ijettee Fiqirii kee faana hojjettee jiraatte Abiraam. Jaalalleen shiisoo achii bu'aa jira maalidha waan tumti isaayyuu meenuuf hin galle. Tole ka hin dhufanii yeroo dhufanii itti nagaa kana gaafattee Ermeellaan nyaara ishee kana walitti hiitee Ruutaan isin dhaabbattee jechuudha. Calluma calle jedhanii gaafa isaan dhaabbatanii maalidhaaf kan sin nu waamtan jennaanii akka sin addooyyee naaf taatan hin barbaada miizeen fedhaa sinidhaanii. Sababni isaa immoo Ruutaa faana kaleessa araaramnee walitti nu fiddee nagaa buusneerra waan ta'eefi sininan sin beeka obboloota kooti sini waan ta'eefi kanaafi qophii sanarrattis akkanaaf argamtan addooyyees akkanaaf taataniin nan barbaada kan hin jetteeni. Maaf aartanii maaf dadallantu akkatti sin babbareeddanii yaatanii naamina jennaan baay'ee bareedu akkuma kaamma jiran kanatti dhufanii saganticha sanarratti akka argamanii jette jechuudha. Fiqirii yeroo kana keessatti wada gaddala giboomu wette ka Ermeellaanii ciqinciqiin jaalattu isheenii. Achi booda osuma akkas jedhanii maalidha kontiraata mooyii waggaa waggaatti jette Ermeellaanii akkas taanaan si'is ilaallata kaa jedhanii kolfuutti taa'anii jechuudha. Ani immoo filatameera kanii egaa Fiqir jette jechuudha. Aniyyuu nan kolfe malee naashii waggaa waggaatti jettu jechuudha. Wayini Ruutaa suma dhaabanii suma walakkaa dhaabaniiti jechuudha. Kan akkasittidha naasaan dubartoonni jechuudha. Anaan giiftii koo nagaddisiistammoo mennaa xul jettu iddoo namni si waametti jechuudha. Garuu otoof kabajje baay'ee gaariidha otoo feedde bakka wanti hundumtuyyuu yoo fedha waaqayyoo ta'een ta'a yoo ta'u baates immoo nafa wanti godhamu hin jiru wanti ta'eef jechuudha. Akkasitti yeroo isheen shukkutti jettee yeroo isheen irratti kolfitee irratti washeettee irratti maal jettu calluma jetteetti Ruutaan dhaggeeffachaadha kan turte jechuudha. Gaa'ii isaan immoo haaloo baadha. Abiraam wantoota dabarse sababa fatee jechuudha. Haaloo isaan irratti baa diraamaa isaan irratti hojjechaa isaan ashoofsisaadha jechuudha kan jiru. Kanaafiyyuu ani booduma isaayyuu dubartoota kana lamaanitti deebi'anatti hin fakkaatu gubee waadee jechuudha isaan biraa deemuudha. Natti fakkaatan akka kiyyaatti jechuudha. Yoo dhumayyuu immoo itti deebi'eeyyuu ta'e immoo hangara Ermeellaa kana shakka jechuudha. Sababni isaa isaan yeroo darbe dubbate irraatiin kan ka'e jechuudha. Ruutaa bira na dhaqes immoo Ruutaa birattis miskiinii fakkaata akka waan ishee barbaadu ta'a jechuudha. Kanaaf Fiqir diraamaa bareechuu diraamaa ho'isiisuudhaaf akkana godhachaa jirti maleedha. Abiraam hin faana ta'uu fedhee hin filadhu ani jechuudha. Isaan garuu akkuma egaa dhugaatti kan isaan haasawaa turanii yeroo kana keessatti
waliin hin jedhu jechuudha. Maalii taate ashaangulliitii lamaan aartee waliin jedhu jechuudha. Ashaangulliitii jedhamtanii immoo jechuudha. Hanga kanaatti maalidha meedaan keessa maaf yeroo isaan sinirratti ashoofanii dhaabbattanii ilaaltu. Diraamaa akka ta'e hojii akka ta'e adda baafattanii beektu jechuudha. Sini maqaan keessan sini yaaddessu baatawee waan tokkotti sini yaaddessu dhugaa hin tolchitan jechuudha. Fataadha sinin jechuun jaaladha. Sadan keessan iyyuu fataadha. Garuu yeroo akkatti sinitti ashoofamu sirriin ta'u jechuudha. Indeemtu jedhamtanii amma sin iddoo sana dhaabbattanii haala sanadhaan jettanitti achitti singatanii hanga achi isinirraa deemuu dirasiitti ooshi isiniin jedhee maal jechuudha meeqoo hibeenna akkanaa ana akka hin dallatamne een sodaadhe fiqir jechuudha. Fiqir baay'ee raba dheeratti dhugaa dubbachuu baay'ee jechoota inni dubbatti jechuudha. Jechoota nama dhukkubiyyuu dubbatti jechuudha. Kanaaf akka sirrii waan hin taane sin tumsiifne akka immoo rakkoo biraa keessa hin galle sinin jechuun jaaladha. Egaa addooyyee nuti siif hin taanu gaafsana Abiraam si geeddareetu kan salphinaa akka hin taane nu immoo yoo ta'eera ta'e walittuu hin dhufnu bifaanis jettee jechuudha. Hermeellaanii jennaani buskuutii kiyyadha osoo wanti tokkollee irra hin jiraatiin akkanumatti hin jedhee meekaappii isaaniitiinis isaan ashoofuu barbaade jechuudha. Abiraamii yeroo bira baay'isneef hinnuu filaata minaamna jennaan dhadhaa shanoomoo jette jechuudha. Dhadhaa shanoo finneef minaamna jechaa turte jechuudha. Ishiin egaa baay'ee isaan fayyadamte dhugaa dubbachuudhaa fi meekaappii kana dhaaba isaa waan dhattu miti yeroo baay'ee jechuudha. Fiqir akkasumatti hin deemti. Kan ishee wanni godhattullee wiigii kanatti mataa dabalee kan isheen ittiin dhaattu jechuudha mataa isheetti. Akkasidha kaayee kanaaf iyyuu hin barbaachisu jettee maal jette ruutii jedhaniini gaafa maariif isinii galee waan hundumayyuu taasisuu dandeessu akka barbaaddan ta'uu dandeessu kanarraa akka ka'eemu siniif dhiifnennaan hermeellaadhaanis waan ta'edhe weezariitiidhaan jechuudha. Rabasmaa isa gubachaa ture guggubaa jira ijoollee jechuudha. Haala kanadhaan xiqqeesse warumne alameedha dhiba namoota baay'ee aarsaarti garuu arbasmaa fataadha sinitti haa tolu sinin jechuun jaaladha. Nu immoo nu jajjabeessaa sinin jedha. Laayikii sabskraabii nu godhaan sinin jedha. Silaa wanti ta'e Oromoo keenya akkasii waliin jabeessine harka qabeera irratti hojjetame natti fakkaate. Halkan tokko keessatti inni kaan viidiyoo tokkoon 50,000 gala. Qoftaan garuu dhugaa dubbachuuf nu irraa cabsuusaa eebba keenya qabe malee waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Sinan jaaladhaa sinan kabajaa. Fiqir haala sanadhaanii xibbaa irratti taphattee itti kolfitee of eeggadhu maal ta'e jedhee Abirahaamii sinin jechuu jaaladhaa. Nana biraa adda baate akkasin tumsiifnee si dura godhanii jechaanii ture jechuudha.